lammii wali birmadaa Intala Abuubakar Mussaatiin jaama angafa saati waan rakkina qabuuf jecha deemii nam tokkollee itti mul'achuu hin dandeenye ni beekta. Sanumaaf awwaalamee jiraachuu jira dhokadhee ammoo shukkarrinis na cinqee dhukkubsattuu waan hin ta'eef jechuudha. Abuubakar Mussaa ana qofaaf abbaa miti Oromoo hundaaf abbaa akka lammiitti anis ni jira nutis ni jira jedhanii na cinaa dhaabbatanii jechaame if mul'isuu barbaada. Abbaa jechuun haa'uun kan dhaloota isaaniisitti haambattu fakkeenya amma qophee jenni amma caffee jaama kifli 8 dhufe na bira barnoota xiqqaan dhufe barsiisee nama gizeen isa barsiisu ani kifli takkaan qara ana haxannaas senni magaalaa keessaa fuudhee nama bira galchee darajaa miiqaan ga'e darajaa tanaan ga'e bootaallee itti godheen rabbiin nuun hin jaalanne garuu nu bittinneessee bootaas kan nun godhin anaa fi obboleessi kiyya tokko haadha takka abbaa tokko beeraa fuudhanii narraa ajjeesanii bakka eegan abbaa kiyyaa doosaa harkee naaf obboleessi kiyya sana addaa baanaan ani suuraa hin karaa baadiyyaa galee bakka namummaaf ilmaan guddisuu huccuu namaa miccee jiraachuu. Mee nama meeqa qaba ture? Ijoollee meeqa qaba ture? Abbaan kiyya wayii Abuubakar Mussaa jedhama. Zulfaa ibsituu jedhama. Ibsituun tun haadha kophaati. Anaa fi wayiif kun obboleessi kiyya kun haadha takka abbaa takka Madiinaa Abdii Bakar irraa dhalan. Haramaatti. Haramaatti dhalanne haramaatti eeganni nu biraa wareegame. Haramaa guddannee inninis bakka beeraa fuudhanii isa bira gizeenni dhaqe beeraa fuudhanii achumatti narraa hafee beeraa keessa ture gizee dhufe masagaa jeellee asitti awwaalame. Obboleessa keetu? Obboleessa keetu dilcorraanatti awwaalame dhukkubsatee seenee anis gizee san jiraachuu hin dandeenye nama biraan jira. Mee sababa kamiini maatiin kun adda bittinnaa'uu danda'e? Fakkeenyaaf Aramiyaan ture jettee jirtaa waggaa meeqa dheeraa booda sababni itti bittinnaa'e? Sababni itti bittinnaa'e dargi kibli jagaa jaanqara ishimmabeet sillaasee adaree jechuudha. Inni reediyoo xaabiyaa dalaga. Barsiisni maali reediyoo xaabiyaa dalaga obboleessi kiyya 8 qara. Inni 8 qara anis hojjuma qaran baranne jechuudha. Anjaan achi qaraa abbaan keessan duuna ajjeesan gaa dargiin narraa ajjeese. Gizee inni dalagaa irraa ba'u ajjeesan jechuudha. Innaa ajjeesanii elektiriika cufa jiranii akka Israa'eef kasaan harkine bineensi illee nyaate abbaa du'a lama du'e jechuudha. Waa ana qofaaf miti abbaa Oromoo hundaaf abbaa ta'e. Tole gaamee Zulfaagaa inni hin duune barammaas dalagaan isaanii jirti. Oromoo hundaa ittiin boonaa jajjabaadhu siin jenna. Fakkeenyaaf seenaa dhugaadhaa sirraa dhaga'u jirra. Dhalatee bara kam dhalatee naannoo kamitti dhalatee seenaa bara inni dhalatee illee hin beeku garuu Gandalee Arbaa qobboo Gandalee Arbaa achi dhalate. Gandalee Arbaa qobboo dhalate. Qobboo dhalate. Leelee. Achi gama Harar dhufe moo? Achirraa Direedhaa dhufe. Direedhaa gizee dhufu kaliixaa bichaa qaamsumaan godhateen dhufe abbaan kiyya. Ijoollummaa isaa biyyaa ba'e Quraan Islaamaa kana qaraa madrasaa seenee Masgiida Arabii. Masgiida Arabii kana keessaa abbaan Ali Birraa afaan fudhatanii wajjin wal qabee barsiisee jechuudha madrasaa. Abbaan kiyya akkasitti as ture eeguma as ture booda baratee afran qalloo ta'e afran qalloo kan waliin qabe abba Ismaa'eel jeeniin footoolee hojii gaafattii Finfinnee dhayne hajiru natti fakkaattu isa saniitiitu wal qabee sagalee isaa tola jee fudhatee afran qalloo horii jaarsisiise isa sanfaadha. Isa sanfaadha. Baankii as ture asii kaadhatiyyee gartee nama hiriyaa qabaa hiriyaa isaa sanii wajjin jaarsaa haabootiyyaatii wajjin haramaa dhaqee ayyootiif qafoo dhute
Maayilii Sillaaseeninaan addaa baannu eegnu dhadhalte booda qabeenyi cufa dhiiftee aayyoon tiyee qabeenyi cufa dhiiftee lubbuu sii baaftee ilmaan akkoo haadha siitirra nu facaaftee deemte haati siitun bakka nu lamee wali qabdee aayyoon tiyee dhabamte aayyoon siin guddifte egguu inni mana hidhaa sanii bee mana hidhaatiin barbaade gisee dhufe aayyoon tiyee dhabamtee jirti akkasitti addaa baan jechuudha. Tole gamee Abuubakar Mussaa gaafa inni gama artiitii walalee isaadha, yedalee isaadha, gaazexee isaadha. Abbaa Oromooti gama artii kanaan jechuudha. Mee maal fa'aa dalagaa isaa fa'aa maal yaadatta yeroo gaafa ijoollummaa? Dalagaa isaa gaawwanni ni yaadadhu. Ijoollummaa tiyyatti guggubaa bikka jaanii ni jira. Manni reenya guggubaa gisee ijoollummaa tiyyaa. Allattiin dirreedhaa foon malee lafee nyaatiin naan jetti gisee jee Ali Birraan gitaara taphatu. Anna gitaara nakkannaa jee daa'imummaa kiyyatti kasala girgiraa keessa kufeetiin jira. Kasala girgiraa guutuu hedduun irra gattaayetiin jira. Sonfaa ni yaadda takkitti san ni yaadadha. Tole gamee Abuubakar Mussaa eega ijoollee tana fuudhee adda adda deemtan booda Hararii galee bultii isaa biraa ijaaree jira, fuudhee jira, haalli jireenya isaa maal? Injiru. Haadhuma Somaalitti sanaa qabateeti fuudhee egaa achi galee Hararii galee anaas fudhatee obboleessa kiyyaas ayyootii bira fuudhee akkootii biraa nu fuudhee nu gargaara. Isi Somaalitti fuudhee Hararii galee as turree uduraa wajjin direedhaa turree direedhaa hanga xiqqaa daleeni jubru koo dalagaa beeytee inni jubru meeshaa karaa Jibuutii deemtu sana kudura achi deemee fatanaa tana dabree abdi qopheenis inni dabranii akkasitti reediyoo xaabiyaa eegalan. Inni du'e namichi sanii kumaa dheerisaa Adaama akka du'e sana isa sanii Hussein Adamii wajjin fatanaa san dabranii gaafa qophina afaan Oromoo afaan gaala reediyoon cabsiti jaansa gaafa akkasitti dabarsanii abbaan kee gaagiseessan kee saddeet qaraa Arabeenyaa kan inni danda'a baratee jira. Achi booda abdi qopheen dippiloomaa na fakkaata. Akkasitti wajjin fatanaa dabranii Harar dhaqanii Harar dhayinaa anas ayyootii akkootii san biraan fuudhee gurbaasa akkootii biraan fuudhee jaartis fuudhee Somaalitti achi nu galfatee jechuudha. Biyyeen isaa tokko Xaahaa Musaa jedhanii tokko Ammanni Oromoo isaa jedhanii bara deengaddaa du'e amma obboleettiin isaa turte takka bichaa jira Nuuriyaa Musaa jedhanii qobboo magaalaa keessa jirti. Mee karaa jireenya keetii dhuunfaatti achi dabarra. Ammaan tana mee eessa jiraachuu jirtaa? Akkamitti jirtaa? Ijoollee meeqa qabdaa? Maaliin jiraachuu jirta talagaa? Alaraddaa baatee keessaan jiraadhaa. Baatee keessaan jiraadhaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Oromoon isaan xiqqaatti guddatu duraan Jaafarri bakaroo sanii nakkanne dachii namaa kaarsaa nakkanne amal lama na lafaasise ilaa adaaman na kasasanii shari'aa na godhanii ani godhuu hin dandeenye ni dhiise mul'ataaf shiraa haa jiraatu. Ana seeqan dhiisi waan namaa naan jee kantiibaa magaalaa Haramaa haaruu baafaa wajjin waajjira chiiqa dalagu cufti nu narra lolanii maal faaftanii kan sabattan jeni narra lolanii narra falmatanii Dr. Jamal Yusufeetis ana jaaraa fi isin mana dachiin akka naajee narra lolee amma dachiin san naa fuudhamte amma meeshaaleen bitamtee diinaa Musaa san Dr. Jamal Mali Isaac, Dr. Isaac. Dr. Jamal Presidenti Haramaa University innis na gargaare. Financing ichiitillee na gargaare, hedduu na gargaara. Nama fa'aan na gargaara, wallahi abbii mollaa fa'aan na gargaara. Wallahi waan yooniin gaafachuu badhe saabuna bitanii naa kanne waan biraa yoo naa kannu. Hedduu na gargaaranii garuu abbaan kiyya waan qofaaf abbaa miti. Ilmaan kiyya dalagaa hin qabanii. Lammii bisheetiin dalagaa hin qabanii. Tokko mataan irraa dhukkubaa amma tokko finfinnee hidhame nama kana fuudhee geessee kan hin beekin hidhame. Akkasitti hin jira.
أما من خراج أرشد بشنين كفلا بدأ صافي إلياس سعد مرجع فان الراقب الجرا نراقب الجرا وان باتشاني اللي نرجع مي أورم مم كجرتنا إياني جيتي إساني يجتو فينج مدان الجرتو شكرا أنا إيجوما أورمو غرتي أي بخر موسى كبري بافتن شكرا ندفع وادرانين كاو بچو ميچني سنتا ساماري ميچسا گلسا بي ميچس انجرا چجو تدركام منا خيتي ما مار رجرمي كاو منا اما كامورا يونيفرسيتي سي خنن اما نمشا بن نجانيزي مشا نابتو قباني جرا ميسين لم كجرتني نايدا بيتي سور انا تنديات نمنا انا في نغرسي نمله تابعية فايدة شيء أبغية تفايدة دريناج تون أبغية تفايدة هايوتا ميكا سكيجر تانينا تيم تون دنيا خالينا نبي أنا برباد نجر دوران دور سورا ودا اللي وشورا خيسانا باس سورا ودا سن اللي نعتكا عمل تنتيفين النجر جار نعتكا ورا ودا اللي نجر جار أما فرق على كدرينات تني يدجي بكبان كيدرو إتجودة تاعيسين بوفي الراجعية لما نفوقيا تولي قد خنا خيسا هبانو زلفا مي أبوبكر موسى ترى دلتشوكي أبوبكر موسى يجو أبا نميوت هو قمتكاو يادة مبارا بانكي نمنو ما يادة تنجرو يقول شرط لك خاص اللبنان مو يوتي متي نمو دبتونا غرقا أباغي ولينو نفني ما لنقول إساس بيسيسا أتيسكا لمي نكبدا سبخي نكبدا ركون كبدا تلفزيون خنا نداو تشاور جرانيس أكسكنا دابتن أبدي دكبنا لمي تيني جرت سموني تكو إبراهيم أجيالي رمبرم بتاعقولو في جيسانيتي أورمو ولقى رجل فاخر إنما الكسر اللي خاود الدبني فينا شكرا للرب سيفتان الكسر يسر اللي شكرا للرب سلامان الرب قرجلة تكسر دين الرب أتناري نما تسقى بايتي زلفاتين wanni nuti godhuu dandeenyu wanni guddaan ati kun sagaleen Oromoo mara biraa akka geessu abdiidha qabna. Waa'ee Abuubakar waan hin haasoominii fi atis ragaa nama tokkotti saniif si barbaanne rakkoon teessis ni jirti. Ni uuna soomtu Abbaaqiyyee ni namni dubbatu hin jiru yaadatti Oromoon irraanfatte Abbaaqiyyee qofaa fi garuu. Abbaa Oromoo hundaati amma jajjabeessi waa'ee isaatis waan gaggaarii kaasuu ni dandeenya Zulfaa. Kanaafuu gama aartiitiin gama Oromoo tana garaa Franqallootiin sochiin inni godhaa ture sochii mee gama siyaasaatiin rakkoon gaafas isarra gahaa ture akka siyaasaatitti wanni yaadatte yoo jiraatte beeku siyaasaan beeku gaafa rakkoo isarra gahaa turte gaafa seenaa siyaasaan beeku gize akkatti ajjeesan fa'a akkatti ajjeesan abdibuu kana abdibuun mi'aan jaalalatetti shankoora yaalaa kajuu kana isa kana ollaa keenya jira xoorsaraayitu ture abdibuu ta'e garuu abdibuu an abdibuu ittiin beeka an waan ijoollummaa isaati sun beeku abdi qophee isaati sun beeku ollaa turre jaartiin isaatillee hin qabbula ollaa turre abdibuu qabula taana abdibuu ogguunni batu ogguunni deemu bakriqii atoo sandiisanii kay deemu jeegizeen ani kaasu isin barbaadanii janii dhufanii yooniif isin barbaadu jiranii gizee janiin maa kaateen deemanii isinii nu deemee hin jaa ana sumatti lafeen ummata Oromoo na hadirtee caccabte lafeentii caccabten na dirtee dallee ormaan Oromoo tiyaataatu diini kiyya dhangalee coqorsa Oromoo haa magarsu malee abadannumaan hin deemne jira galgaluu naa inni tanan wallol gizee iraatti dheeyfachuu deeme abdii obboo kana deemee kana gizee nan jee abadan naan jaa ana sumatti wareegama jaa Oromoof hin dhaabbadhee Oromoof saba kootiif hin dhaabbadhee saba kootiif hin wareegama gizee inni jiru anti facaaftee eenyu nu dhiiftaa ayyoon teenya nu bira hin jirtu saraatanyaa nu kaa'e beekee dheena sanuu gootu sarraasanya nuuqa eenyurra nu dhiiftaa jaa eenyurra waan Oromoon taane isin taasan yoo mataa tokko boqqolloo muratan ashiitaa mataa tokko isin murannaan jaa
haa jeetuma nusugaa waan ijoollummaa waan taateef akkasi abdi qopheen kullaa galgala nu biraa bahee hiraata nyaanni addaa baane. Achumaan Somaaliyaa seeni xoosuraayitii na fakkaata. Mee egaa lubbuudha wareegame waggaa meeqamma? Amma elaa 69 69 naasee 12tti naasee 12 wareegamni isaa. Isaa wareegame. Tole gaafas gaa namni dhaqee fuudhee isin jiru haalli gaafa dhageeytan maaltu isin dhagahame mee gaafa san? Ijoolleedhaami gubbaa dhaabbaddeetiin eega. Harari jechuu bakka tamitti mee? Harar boottee warri Finfinnee sanuu dhufan ilaalanii bootaan itti wareegame. Amma inni kenni jiru kana fooqeedhaami akkana inni isaarraa gadi darajaa gizee inni gabbu gizee san. Harar kan daboottee san jechuudha bakka mana raadiyoonaa sana. Tole gaa Zulfaa gaa waa'ee isaa gaa haasofnee fixuu hin dandeenyu har'aafammoo gaa namni kun nama yoo naasee dhuma waan qabdu dubbiin isaati garuu inni hin jeeqama sammuutii tanaan na jeeqama malee siimuu hin danda'u. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaa har'aan tana gaa keessummaa maatii Abuubakar Mussa ti wajji haasawaa jirraa waa'ee seenaa isaa haasawuun gaa yeroo nuun geessu garuu immoo akka maatiitti gaa nama miidhaa keessa jiru kana nama isa gargaaruu hin qabne kana maatii isaa yookiin intala isaa takka tan taate Zulfaa Abuubakar Mussaa isin daawwachiisnee isin maal keessa akka jirtu isin billachiisuu barbaanneeti malee sagantaa teenya taarraa keessatti waa'ee seenaa isaa haasa'uu barbaanneeti miti. Kanaafuu yoo abbaan hin jiraanne gaa intaltiinis ni jirti. Kanaafuu nama Abuubakar Mussaa nu gumaacha keessaa takka isii waan taateef isinis har'aan tana gargaaramuu qabdi jenneeti amanna. Warreen gaa foddaa televezyiina Direedawaa kanaan nu daawwattan hundinuu gaa intala Oromoo tana bira akka dhaabbattan gaa gamanumaaniin gaa anis gamanaan dhaamsa dabarsuu barbaada. Tole gaa Zulfaa addaabuu keenyaan dura gaa al tokko jechuudha nutis qaama seera qabeessa irraa yookiin abbaa irraa baakii akkaawuntii akka inni jirra akkaawuntii kanaan namni gargaaruu dandeessan asirratti erguu ni dandeessanii fakkeenyaaf barreeffamaan as jala jiruun gargaaruu ni dandeessanii takka immoo haasa'uudhaaf akkaawuntiin kun kuma takka 139 116 fi 799 kanaafuu gaa televezyiina Direedawaa sagantaa dabartan irratti akkaawuntii kana harkitanii gargaaruu ni dandeessan isiniin jenna. Namni na gargaaruu barbaade karaa nam tokkootiin isii gargaaru jirre jeniiti nama na fayyadamuu jira. Tana cufa akkana gargaartaniif fardiin hin dhufee huftaan. Mee maaltu mudate? Annanni na dhukkubsachiisee na wallaane isin jiru haakima na galcheetis haakima dhukkubsachiisu jirre jeni warra isii wallaane jee maallaqa nyaachuu jiru jira. Kanallaas tan tunillee akkana raaftuun barbaada na barbaadnaan karaa mootummaan beektuun na gargaaru. Tole gaa kanaafuu gaa sirreeffama isin jette fudhannee haala jiruun gaa namni gargaaruu barbaadan kallattiidhaan isii akka harkattanii fi hanga immoo akkaawuntii dhugaa isin biraan geenyutti ta'e isin barbaaddettanitti asumarra barreessinee saniin nu qunnamtanii isii harkachuus ni dandeessanii bilbila isiitiis ni qabna. Bilbila isiitiis achuma jalatti kan barreessinee isin biraan geenyu ta'a. Arraaf akka walii galaatti sagantaan qopheeffadhe kana fakkaatee gama sagantaatiin Salaatiin Abdullaahin ture gama teeknikaatiin ogeeyyoota kaameraatiin waliin ta'uudhaan keessummaa biraatiin hamma wal agarruutti ammoo nageettiin isin jaa. Abuubakar Mussa